إلى مي أبادر مي يفهم جتون أما جدون أبدي تي في هيدري وان تاتي في سيدو بسنا بريدا كي يفهم أبدي وان كان إرتي وان اسم فروق بايون unjari takati ada nu haken nu bara balbalti umani kena hi kamunu tibar ma sanduk banani tadi umata kana ya da umata kabda arati kenani dubadu abdi ayyee galatuma egaa anjira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaana dhukkubachaan ture odaanne tumaati bara akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama ta'u rakkoo hin qabu wanni kun gaafa sana kan jiru rabbiif mucaa damee jedhamudha mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture mucaan na gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira namnu hin jiru dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti namni garee jaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmiin injifachuu danda'a normaalidha falmiin injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti injifatamuu danda'a injifachuu danda'a it is normal garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna nam beeku baay'ee silee isaan beeku kan na beeku nam kan biraadha so ati iyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette ati iyyuu ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha atumtu asirratti jechuudha kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani IC seeneen nama jalqaba na bira gahedha ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime an harki koo leen hojjetu yeroo sana harki koo lamaan isaa bilbilaan qabatu ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha maaliif jennaan gatii poostiiti gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe achiin dabarseef aniyyuun dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiiziin irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra mucaan na bira jiru sun kiristaana ustaastaan hin faargadhu dhiifama namuu beekan abdi amma abdi kiyya dhiifama amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyifamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana mallee deebinee kakadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhan jiru ergaan hin ergadheen jiru qodaan bitamee na bira geessu immoo hin jiru qodaan bitamee na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitamee isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kana fi poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenyillee dhageessisuu nu jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif anamma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon fin'aa gubbaa kanatti awuf yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni mee sheexxaar takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jallee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee sheek Taahir waan kana irratti yaada ustaaza dhiifama osoo xaariin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee innaan xiqqoo mumkin anarra waan beektanitti fakkaata abdiin waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheet haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan gubbaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa gahu jedhee qura'aan rabbii qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo daa'ima kee qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyyaa haadha qabadhu. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Ayyi. Amma
ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheekh Taahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatitti adeemne Sheekh Taahir Sheekh Taahir yaa inda gaha mee yaada kanarratti yaada maal qabdu karaa dheeraa miilatu gabaabsa dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii namni aguma fedhellee yoo wal dhabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessan seenu hanguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan bira dabra namni walitti bu'uun har'aa miti sila ana akkanatti fakkaatetti wama isin jalqaba jettanii rabbii jecha irra walii dabra keessa hin seennu jettan santu caala ture rabboomni sani rabboomni tan miidhama ofillee ofitti cabsanii rabbii jecha irra kutasan ta caaltu hin jirtu akkuma rabbi quraana keessatti suura ala imraan keessatti nutti himesanti silaa isitu caala jarri kun erga walitti bu'anii isinillee agata abdannin beeka namni birallee agata abeni beeka hin maxxasinaa walitti hin bu'inaa kun kaanarraa dhoorgi jedha kun kaanarraa dhoorgi jedha jidduu kanatti aga nuti rakkannillee hin beeytan jarana erga namni asirra jiru kun guutuun yeroo isaa fixee asirra aarsaa godhee taa'ee araara keessaniif dhufe rabbi quraana keessatti illee waa'een araaraa dubbatame jira kanaaf jarri kun an akkanatti fakkaatutti asumarratti dubbiin tun rabboomumaan bir osoo kutamte baay'ee gaariidha zirzirii keessa yoo seenne waan biraa ta'uu danda'a kanaafuu wal caafiina ani naasi wallaahu yuhibbu almuhsiniin rabbiin warra irra walii dabru jaaladha jedhe warra waan gaarii hojjetu jaaladha jedhe gabaabumatti jarri kun kaleessallee rabboomaaf jecha wal qabataatiin hin turan wal deeggaraatiin hin turan ammallee jechuma gabaabdu obboleesso maarree anillee si miidhe awfa lillaah atillee na miite afwa lillaah anaaf si obbolaa islaamati jidduu keenya shayxaanatu seene irra walii dabra jedhanii fixuu qaban turan wal dhabbeen har'aa miti kaleessa ture jara keenya ummanni wal ajjeesee nama walirraa ajjeesee kana nama hin daranu awfii walii godhee wal bira lixa jechuudha san ka caalullee hin jiru kanaaf ani yaanni an qabu asumarratti awfii waliin jedhamee du'aayin godhamee ajandaan kun xumuramee wanti taanutti osoo cahamee kan jedhudha malee gana erga asirratti ba'ee gadi buunee keessallee hin xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Ustaz Xaalibuu dhiifama isinitti hin deebi'e. Mucaa danee isinitti illee bilbilaa jira mucaa inni ragaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasni illee hubachuu qabu mallaqna saamee hin jenneeyyu mallaqa mucaa danee jedhamutu dhiifama dabarsee fi Haydar kiyya dhiifama amma anamma sodaan kiyya guddaan bilbil isa bira ture waan ta'eef mallaqa ofii isaatii dabarfatee isa sodaachaa ture dhiifama dubbii Haydar dhiifama guddaa bareedaa kiyya dhiifama guddaa dhiifama amma waa lama tokko yoo nu deemsisa jenne gadi buunee haasa'u lafarratti yoo tarabbii tanatti fixnaa jenne afii olii goosisu ammoo waa takkatti Dr. Asliin illee warri onlaayinii kana jirtan illee waa takka isin hima anam haqiiqaa jara baase namni yeroolee sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uuma jiraata. Abbaan komishiina guyyaa waan haganaati mallaqa haganaati birrii haganaati torbaanitti akkana daqiiqatti haganaan hin jiru. Laakiin ammoo namni waan dalage tana keessa intarneetii guuta. Hoteela ta'a. Hoteela qabatee ta'a. Nyaata. Kuni waan ifa jiraati. Namni fakkeenyaaf dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin mana yaalaa hospitaala taa'u kana Haydar bar konkolaataan jidduu kana keessa deemaa naaftaa guuttate. Intarneeta guuttataa bar. Hoteela bula yeroo garii manatti isatti mijaatu deemanni isaa hospitaala irraa fagoo waan jiruuf hoteela bulaa bar. Wantoota garagaraa nyaata guddootu jira bar. Namni waan kana adeemsa jiru kana laalee nadaaja namni kun itti baasa. Intarneetatu jira, hoteela bulu jira, nyaatatu jira.
ifaajjeetana baasilee baaftu kana haa cuhu jechaan kenna malee wanni hattinnataa wal qabatullee hin jiru. Namni kenna xurii waliin laaquu barateeti malee. Abdii yoo 300 miti 500 soo fudhate an akka nama tokkotti ta'idan birriin 500 kennuun su yoo dhugaayyuu taate. Waan inni nadaajaan, waan inni interneetaan, yookaan hoteela buluudhaan, yookaan iddoo wayii dhaquudhaan, yookaan haanuma kana mijjeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii bahu malee baasii hattinnataa wal qabatu miti. Rabbii keessan sodaadha hawaasa kiyya warri onlaayinii irra jirtan. Waan kana addunyaa tana addaan diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu. Kanaafuu wanni kun osoo argameellee hattinnata wayituun qabu. Waan hattinnata qabuu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ufiitii baasa. Amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa taa'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhe yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bar. Waan ufii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee interneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii sooftimman bara danfa namni yoo aga danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu. Yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara. Wanni addaa Haydar Abdii bilisummaa dalageellee hin jiru wanni hattinata jedhamullee hin jiru. Osoo birriin itti argame birriin itti argame hattinata nyaatne wanni jedhu hin jiru. Nama kaayoo ofii akiraa ofii gurguratuu barbaadu nama rabbitti hin amannetu hattinata wal qabsiisa malee. Kanaafuu wanni kuni waan abdii Haydar Abdii bilisummaatiin eegalamee namni yoo interneeta waan akkasii dalagee jedhe interneeta kan kiisii keetiin guuttatiin jedhee namni namaan jechoon oma jiraati. Kanaafuu tana dubbii osoo karaa kanatti uummatallee irraa qabne. Waan takkatti dubbadhu waan takkatti ho'i dagadhe dhiifamaa wajjin. Eeshi. Dubbachuun gaarii natti fakkaata. Bakka umraa sanirratti tikeettii wahii Haydar naamuri jedhee natti ergee anis nama mursiisee ture. Tikeettii sun hin gubate. Yoo tikeettii gubate san naa kaffalanillee jedhellee Haydar dhugaata nuu haa baasu. Ayyaala isaanii isaa irra ture sababa saniif tikeettiin gubattellee yoo jedhee sababa saniin birrii kana jarrillee kennaniif yookaan dabarsaniif dhugaatanallee nu haa baasu dhugaan hin barbaachifti waan ta'eef. Waan san ammoo ana natti kaasee ture wanti sunillee hin jirti. Yoo dhimma kan wajjin wal qabattellee wanti sun ifa nu haa baatu bakka kanatti yaada jedhu kan dabalataa qaba. Asli. Mee carraa nuu kennitanii eegaa waa dubbanna. Abdii dubbataara. Abdii maal jedhu? Caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Namni egereen Haydar yaachisu jira namni egereen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know. Naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu. Waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii. Kiisii kodhaan fudhanne Haydarii. Naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii. Hin hojjetee koomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate. Wallaahi hin fudhate. Wallaahi maaliidha? Warabbal Ka'aba hin kijibte kijibaa. No. Anki jibu. No, ati jetteef miti kan hin kijibu. Yeroo tokko nan fixa. Haydar dhugaa dubbata jiru yookiin soba dubbata jedhee haqa jiru. Nan fixa akka please. Waa Allah nan fixa. Dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkubalee bakka Garuu akka kootti This summer laal Dr. Asli mallaqni maal sinnaa kenna miti carraa aslinnaa kennaa jira miti. Haydar. Sina Haydar dhageeffadhu kaa. Carraan ka abdiiti Haydar. Abbummaa hooggansan lammaffatti deebu jira. Anamma dhugaa jirusin ta'e. Baddeen finneen fitu. No. Gidduun akka qabani ka Haydar hin dubbataatillee sii kenna deeqa Haydar dubbat. Maali Haydar jira sorry abdi dubbat abdi. Ayyee waan gaariidha. Kanarraan kan hafe an akka nama tokkootti akka namaatti. Akka namaatti. Wanna sana posti gochuun koo. Yaada dubbattu abdiyyee bannaati. Ishi? Dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishii keessatti gara nyaattee takaalettu caala. Dubbadhu si kenna. Akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore. Beekamaadha.
baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu iyyuu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees sanni jedhu waama ka sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbiin dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu anas irratti dubbii kana asirraa gannoo buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidoo dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabi doomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifamsi gaafadhanaan jedhe wallaahi innaa bakka ani immoo waa meeqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera salaamu alaikum amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef abdii kootu deebi nama harka darbiteen deemini riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu abdii qalbii ustaazota ofitti cabsiri kootu deebi abdii laali ustaaz abdii raggaata asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'isawee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beeka keessan haqa Yoosef himee jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jedhe haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu لا هذا هو النوم أما إني ما جرى أما دبي أما إني ما جرى لا أما إني ما جرى إني جريتس أنا توميتي أفاجوا حتى سينجن إني قبوا إفيمتي دوغان حتى سينجن إني دلعة كوميشني فرأته لكن دلعة كوميشني فرأنه وانكر نابي تيجي نتكلم يوجته وفرا دبي ملكود لكن اصلا اني تيكيتي وهي اصلا ماله واي مسلمه ديمتي واي مسلمه كاملين كرجا ترثني سنلي على ما في من يكون غلطه فنيدا غلطو ما جدي اما كما نبذدي كنا دلايد فورا كفرتمو وابي تيرستكن الله وفر ابوسي كرا كرا قام كاتفر ابوسو لند حقيقه نغوا لفا جيرو اني حالا barbaachisatiin kachuunan danda'a ani mallaqa inni halala barati yoo buraatii fudhalle yette kun saanisitti mani no ani an sijammari komishinii yoo tahe miilee 7,200 dhufa malee komishinii qarshii 300 dhufu kuma sadii kana maa irraa fuuta ida warabbal ka'aba ani raanfuuni risiitii jiraan kun risiitii warabbal ka'aba ani raanfuuni no risiitii jiraan jechuun bare heedan dhaggeeffadhu ina ana kana beeka kara amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti kuma 300 kana waa biti jedhe si kennemoo na dhukkubaa yoo deemtee keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkubaa yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kennemoo koomishinii si kenne what the reason maaliif seene akkaawuntii keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seene wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree koomishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu maaliif seene haa deebisu maaliif seene kakuu bira maal ayna waan seene hin himtu ati na dhageeffadhu haa doktori sitti mu jira baro jaartummaa maal wareetilee rakkadhe namoota Haydar oki ya dhageetta. Ustaz. Amma Haydar na dhagaa jirtami?
Ila Dhagoo jira ustaazi. nama haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 1,300 birriin 1,300 sirra seenu museen. Birriin 1,300 seeni. Yoo komishinii ta'ellee haraama. Birrii 1,300 san maaliif sirra seenu? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi of hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan bahaa tureef. Mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyya illee jigseera. Sa'a san of hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hamman hin jedhamne maybe amma yoo amma kana olillee jedhe namni amma waan wal dhabdin jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun ani sumuni cabdu baasilee yeroo sanin dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee kennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisu kun wallaahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa san osoo akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin hin harkaa gubate. Kunu darasanii Haidar. Dr. Asli. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaani lakki hin barbaadu jedhin. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafalamaa siin jedhe. Haa himatu beeku barra koonke. Akkas hin jenne. Walla akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif sin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif sirraa barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli. Tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetii narra hin lagaa gubate. Tikeetii gubachuusaa tikeetii kana murellee Xaahir Galatooti. Sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha. Hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra galee jalqaba itti meeqa kun as jira waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii. Dhimma kanallee itti meetiin jira. Dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekan. Waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti. So tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigala gubate anaa kafale kennaa lakki hin kafaltuu jedheen. Wallaahi wabillaahi watallaahi akkaawuntii kiyya. Fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda. Mucaa danee sanillee yaama. Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetiin mallaqa akkaawuntii irratti galchee. Maayoo kan inni koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti Haydar. Bahee kaachi egaa bahee bare maa inni sitti mujjiraa bare mallaqa nagaafatee galchee fi bakki irratti wal'aamne bare nagaafatee komishinii kennee fi jijjiire garuu rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sucuudiirraa bittee naa fidda naan jedheetiin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan. Tamaam sana booda na dhageeffadhu kaa. Sana booda anaa Sucuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sucuudii deemu maal sii bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu bocii akkan baasillee quba qaba namarraallee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasii baasillee tilmaama dubbiin akka irraa miti bee gaafa sani. Mucaan kun baasii baaseeraa dadhabeeraa. Jechuudhaan mallaqa san ni dhiisee jechuun dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhaqee gaafadhes hin qabu. Kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee. Ni gabaabsina asii ko namoota gurguddaa taasisa jira. Ni gabaabsina. Haa ta'u gaa. Abdii maal jedhe? Dr. Asli. Oh. Abdii naaf sime.